Ashama harka fuune kabajamtoota hordoftoota jirraa miidiyaa neetwoorkii har'a immoo dhimmoota tokko tokko odeeffachuudhaan gara magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnotti imaluudhaan aanaa Beerootti kan nuti argamnu dhimmoonni gara sana imalleefis dhimma manguddoo tokko odeeffanneeti. Manguddoon kunis manguddoo kennaadhaan yookaan immoo namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaan beekamanii fi keessayyuu daa'imman haadha fi abbaa hin qabnee fi rakkooleewwan adda addaa irra ga'an iddoo adda addaatti walitti qabuudhaan kan guddisanii fi namoota hedduu guyyurraa nyaachisuudhaan deeggaruudhaan deeggarsi isaan godhan kun immoo deeggarsa roga tokko qofaan osoo hin taane deeggarsa gama maallaqaatiin gama huccuutiin kan daara baasuudhaan kan dheebote dheebuu baasuudhaan kan beela baasuudhaan kan dhukkubsatellee yaaluudhaan manguddoo tattaaffii hedduu godhanii fi yoo xiqqaate waggoota 17 fi isaa ol naannawaa kanarratti waan baay'ee hojjechaa turanii fi hojjechaa jiranii isaan waliinis qabatamaatti maaltu hojjetamaa jira maal hojjechaa jiru kan jedhu gama namoota dhuunfaa deeggaruu qofa osoo hin taane gara mana amantaatiin masgiidota hedduu akka deeggaraa jiranii fi masgiidota hedduu keessatti tajaajila adda addaa kennaa akka jiranii fi waan baay'ee arjoomaa akka jiran odeeffanneeti kan dhufne isaan waliin turtii bal'aa kan goonuu fi maaltu hojjetamaa jira kan jedhu qabatamaatti kan ilaallu ta'a. Haga xumura qophii keenyatti nu faana bu'aa. Qophicha qopheessuun si waliin turtii kan godhu ani Rabbirraa Leenjisaa. Ogeessi kaameraatiif teeknishaali Boggaalaa Habtaamuu nu waliin jira. Haga xumura qophiitti nu faana bu'aa. Uummata nyaama akkuma keessanirraa kaanuu eenyu isin iyye? Ani ummaa koo Kiingi Munaan Jaamaa Kiingi Hizbiitu naa baasee maqaan kiyya tokkicha Jabuutii keessattis Deerik Munaan Jaamaa Deerik jechuun warra ijaa walaalee beeku. Itoophiyaa gan dhufe immoo hizbumaatu naa baase rabbumaatu naa baase. Ummaan Galamsootti dhalatanii guddatanii magaalaa Galamsoo magaalaa tokkoffaa achitti dhaladhee guddadhee nama ulamaa'ii gurguddarraa hin dhaladhee Soofumar Waashaa akaakilee abbaa keenyati. Galamsootti immoo Galamsiyyi Seyd Umar Jaanminii abbaan kee nama masgiida 135 Itoophiyaa keessatti Harargee Bahaatti fi Harargee Lixaatti ijaaree nama Mangistulleen Qur'aana fe'ee geessee fi asittillee gamoo kennee fi bakka jiru hin beeknu malee haati tiyya Safiyaa Jamaal Kalii Nuuree Bilaaluu jedhamti. Haati keessa hojii kanaa ni qabdi gaaromina kana Rabbi ramataa godhuu fi abbaan kiyya immoo alamaa qafiidha maashina Itoophiyaatiin yaamaman. Maashii Itoophiyaa jaama. Afaan ajabii waan katabanii jecha. Qur'aana kana gisee fassaramtu afaan Amaaraa, afaan Tigree, afaan hundattuu warri katabee isaanii Fatul Habashaa kitaaba joo dhageesse ka addunyaa guutuu dubbatu. Zeelii fi Tojorraaf Jabuutii keessatti katabanii harka kiyyatti argama. Seyd Umar Faan Galamsiyyiin immoo nama akka addunyaatti aalam kaartaa dalage. Ingiliiziin akka unqaaquutti daleete. Aalam kaartaa wani dalage Seyd Umar Galamsiyyiidha. Seydii Umar Galamsiyyi jedhamanii isaantu dalage. Waan baay'ee gaa taarika guddaa qabanii ulamaa'ota maqaa afaan kiyyatti illee nama yaamamanii miti darajaan isaanii guddaadha. Kanaan achitti dhaladhee immoo umrii kiyya xiqqashotti abbaan kiyya biyyaa na baase. Waa'ee poolitikaatti waan wal qabatee rakkina adda addaa irratti oofamuu ture. Somaaliyaa Abboo keessattis ta'anii afaan Somaaliyaa Abboo Sheekh Abdurrahmaan Muudaa fa'aa wajji pirezidaantii Mashadalaa dura dursoo kan turan isaan hojii siddatiin achi turanii turan abbaan kiyyaa. Taarika baay'ee qabanii Zeelii ta'anii Jabuutii ta'anii Tojorraa ta'an Somaaliyaa keessa ta'an biyya addunyaa kana keessa gabrummaa adda addaatiin dhaamsa kana ilmaan 62 qaban ana eebbisanii dhaamsa kana naaf kennan. Karaa kiyyasiitu hojjetaa naan jaan gaafa atiif baratte gabrummaan biyyaa si baase warra Usmaa'il Umar Geellee pirezidaantii Jabuutii jechaa dhageessanii miti. Intala adaadaa isaatu na guddisa Sa'iida Geellee amma duuta Rabbi ramataa godhuu fi Usmaa'ilis na beeka. Isaan harkatti guddadhe daa'imummaa kiyyaan. Pirezidaantii Hassan Guulee jedhamu ilma inni guddifate Leetinaa Koloneel Ibrahim Abdullaahi Geellee jedhama. Paayilataa isaanitti na kennan warri isaanii achitti hin heerume. Saala Zawudilleen akka gaarti na beekti. Siinii 25 Abbaay Xaanaa Laallibalaa Soof Umar tolchuudhaan 25 dhiyeesseen gurguree. Farda Oromoo irratti dhiyeessuudhaan Ato Ambaachoo Abrahaa jedhama Itoophiyaa nigdi markab
waannaa isaanii narraa bitatee miliyoona tokkoo fi 500 maallaqa Jabuutitti baadimmeetu as rabshaa jira jennaan an biyya kiyyan beeku deeggarsaaf hin san godhe irratti dirqama godhee warra Itoophiyaa achi jiru waraqaa nuutu godhaaf dirqama godhee kana dalagee jira isillee ni beekti ወይም መለስ ወይም እኞ ነምቻ ካንዱ ጠቅላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከቶር ቀላሰን ስዩም መስፍንቱ ሲሸለማ ጀቴት ወረቃና ከን ተሳለ ዘውደን ነቤቲ ኮክቴል ሌና ጎቴ ሚኒስትሩ ታወጅን ውጂ ባየችት ለወደደ ቶኮሞ ነማ ሲሳይ ጃኒ ቱና ራቢተ ፈርዳ ከና ቶኮ ሳለ ዘውደ ፊን በዳሰ ከነ ስፔሊንግ መቃቂያ ቀባ ኮሚቴ ኢትዮጵያ ከሰ ጅራ አከብያ አዳዳስ ዴሜን ቶሬ gaafa biyya keenya irraa hizbiin keenya galu jaan nama waraqaa deebisee asitti galeedha qabeenya qiyyaas dhiise hunda dhiise abbaan kiyya waan Oromiyaatti galinaan jee jecha kanaaf iyyuu taarikni kiyya guddaadha kanammoo carraa kan amata afurraan eegalee dalagoo amata afurirraa yaa akka hannatti yoo dubbatte ani gisee san waatuun beeku akka wanti yaa buna guddaa qabdi biyya amma waggaa 158 akkoon kiyya umriin isaanii adaamaa jiran biyyaan caar nageessanii buna guuranii gurguranii kuntaala lama kaanii deeman ani immoo nama bira dhaqee Hussein jedhama maqaan isaa jaan buna kana gurguriiti minxaafa masgiidaa afiite hiyyeessa nyaachisisin jetteen jedheen jaan aniif hin beeku ani ijoolleedhan beeku isaan wareeffatan kan isaan biran isin geessa jirti hin duune waan jirtu jecha dullattiin 158 jiran adaamuma kana jiran OBN cinaa galan akkuma dubbatu kanatti dubbatan sigale እና ኢሳንቱ ስኒሂማ ሰምቦደን ሞ ለፈ ጉዳ ቀብዲ በቆሎ ፈጣስቴ ዘምተ ወራ ቆማጣ ከናርከ ዱሲ አከነት ያገለለመኒ በካ ኢሳን ቁበተኒ ጅር ለከ አኮንክ የፉለ ረቢቲ ፊ በቆሎ ከና አመዳስኒ ሲዚ አመቺስ እሺን ጊዜ አጭደፍቱ ጀተይት ያ ግዳት ለቢቱ ከዲና እንጂ ነንቱ ምን እንጂኒ አዳዳንት የሞ ኡመል ኸይር ጃምቲ እንተ ለገለም ሲዩ ኡመል ኸይር ጃምቲ አደማ መስሪቲ ኢሳን አናቱ ሲከፈል በቆሎስ ሱካድንችስ ቡናስ ኢልሞን ሰብጂ ኩረቢቱን አጀጀተ ጆሉም ምራን ከነ ደለጋ ወፈተ ዮና ቢተን ባሴን ከና ውጂ ከረቢቱና ከን ፍራሻ ጭጭተልደነን ጉራኒ ፍራሻ ነምኒ ደርቡፍቴ መጉሬ ግቢ ከረት ዲቀ ሚጨ ከና መስጊድ ለ ቶር መስጊድ ኩዳ ቶር በረት ነው ቸዳ አከሱመቱ እንዳዩ ቁርአንን ከኑ ኪታባን ከኑ ሻፓ መታክ ያቀባ ኡማኮ ከነን ጉርጉረምነ አፋና ማራቲን ሞ መሙና ማይሸጥ ኩኖ ኪታባን ከነ በንተኒ ላልተኒ ቁርአንን ከና ባዲያ በከ ኢፋን ቀም ጫካ ጫካ ከሰ መድረሳን ሱልስ መስጊድ ሱልስ ጅራ ፊርማን ሳንስ አቦቲንስ ኡስታዶንስ ኢማሞንንስ ነምኒ ሞ ኪታበና ሊቀሱ ኢብራሂም ጃማ ኢብራሂም አንሳር መርካቶ ኢሳራን ፍራዳ ነምኒ ሞ ኪታበረት ቁርአን ቢቱ ኪታበረት ነገር ጋር አብዱ አምባሳደር ወሃ በጣም ማመሰገን ይፈልጋለሁ አብዱ ትልቅ ቦታ አለ አድርስ ከመርካቶ ደግሞ በጅጋ ኡምሪ ከረብሽ ያቱር ሲሱ ያ በጅጋ ብሻን መስጊዳ ጊዜና ንረከ ደነራ ከፈሉን መስጊዳውን ብሻን ነነቀ አካውንት ሞረ ብሻን መኪናን ጉርጉሩ ካነ ብሻን ከነራ ከፈሉን ቁርአን ናቢቱን ሄለን አደም በዳኔስ አከነት ጊዜ ተኮመና ካነ ዱፍቴ ብሻን ኩማ ኩዳቶር በነራ ቀበቶረ ነመች እሺ ፍጃርት ነው በለሰክያ ራቢያ ሁሴን ጃምቲ አፋረት ተርከምቲ magala samara kuma kudana raka falan isan galatom satun fada maqarabitin baka gudda isa in hagaho irkagara kana duftani mi amata me turtani irkagara burrayu duftani no ga badas ni kijaw kuma la mafi jaja mamete ogga kuda torban findema kuma lama sena saratina setigale wana bank oromia ka setigale nanjeje asuman jiraka ፖሊስ ጣቢያስ ጃሬ ከነ ዳይመ ደርበመስ ፉዴ ከነን ጉዲሱን ቀባ ከጉረ እሺ ከሳ አላህ ቀብዱን ቀባ ያመንተላ ሲገለ ካደዱ የከሳ መኪናን ገረገለና ደጋዳን ባሃኔ ፊከን ደርበመለ ፉዴ ጉዲሱዳን ዲመ ዱበርቲ ሞ ባየን ገለቶን ፈዳ ወላሂ በከዲረ ኩማ ደለጋ ጅራን ኪሰ ሳኒቲ ፉዳኒ ሊስትሮ ቢቱዳን ኡፈታ ኡፊሱዳን ኛታ ኛቺሱዳን ጎርሰ ከኑዳን kan dadhabani mo ana bira fidani ma magaba ka gonuuf nu qallabi jedhuudhaan isaanirrallee waan baay'ee irraa fudhadheen jira buzeefaa kunoo dhimmi dubartii waannaan isiidha itti aantuun immoo unootana
baay'ee barnoota irraa fudhadhe akka dubartii miti akka dhiira kumatti dalaganii isaan illee asumaan galatoomsatuun fedha. Kana malees immoo wantoonni yeroo ammaa kanatti namoota dila kanaaf waa hedduudha waan isin arjoomaa jirtan kun immoo waan namni biraa isinitti kenne osoo hin taane ofii keessaniif olii galee jettaniiti kan sadaqaa kana kennaa jirtan. Qaama kiyyarraa warqii baasee gurgure. Amartii tokkittii kanaa fi kan mormaa kana qofaan naafe. Kiiloo kan caaluun qaba ture warqeenan beeta mangistitti naa bitame. Wallaahi duraan uffata baadhadhee ganda keessa deeme kumaandarra bira dhaqee hundi makalaakaa bira dhaqee ani hiyyeessa namni narraan bitannee jiru baankilleen narraa dirqitti bitadhaa jaan meeshaan hin finne jiru fira kiyyarraan fudhadha. Booda ijoolleen obboleessa kiyyaa tokko ilma tokko Amiir jaanii rabbi bakka guddaan isaa agahu imma ammaa taa'inaan jedhe. Guyyaa tokko coroqa keessa kufee kufii sana kufe jilbi illee arraana dhukkuma. Anumaa dhabee miti ijoolleen obboleessa kiyyaa biyyaa larraa naaf ergan. Jabuuti tori dhalate sultaana inni indoo mangisti Itoophiyaa illee dhaqee ture Isaasaa Usmaa'ilii wajji Faransaay irraa finnee tojirratti awwaalame walla maallaqa amma naan hin jeeqamne naa ergan. Nan gahu ani. Silee nan geenyeef kaan nama gurbaa kanallee baachise aduu keessa deemee uffata gurguree hizbii kiyya gana gargaara. Kan rabbiitu naa kenne. Namni tokkolleen immoo abbaan qabeenyaas argaa hizbiin kumaatamaan ba'e rabbiitu ragaa naa ba'a ragaa namallee hin fedhu. Mee isaan kun maal dalagan jaanii namni itti goreen jiru. Ganda kana keessaa ollaa kiyyaa safiis jaaniin uffata naa kennuu fi firaasha naa kennuudhaan kana gargaare tokko abbaa giddii jamaa takka madiinaa jaamti. Hasbulukeeta daleeti. Bakka. Deeggaraa jirtanii. Kara keessan immoo maal dhaamtu namoonni kara keessaniin nama akka deeggaraniif. Wanni ani dhaamu ani nama baay'een qaba. Miidiyaa naga kiyya lafan bu'in kaaga kiyyan dalagin an dokumentii amma mobaayila 5 qaba. Ilaa irraa waan dalage. Amma tatto gusadii nama foon nyaan asis sangaa qallee nyaachisa. Gaafa dabaree kadhadhee liqii fudhadhee nyaachisa. Dalagaa kana rabbiitu irra nu kaa'e. Amaanaadha. Akka rabbittis akka nabiyyichaattis alayhi salaatu salaam akka mootummaattis mootummaa jechuun hizbiidha. Mootummaan waan baay'ee dalaga. Daandii misoomsuun ifaa gaara keessaa fidee nu galchuun bishaan gaara keessan biliyeenan gannaqee mana manatti nu fiduudhaan nuti hogguu nu fidu saantiin beetiidhaan nu galcha. Yaa saantima jechuun hin danda'ama. Kan mootummaan nurraa fudhatee bishaanis nu galchee ifas nu galchee daandii nurraa fudhatu akka saantimii tokkotti ilaala. Inni immoo biliyeena fi kwaatireela gannaqeeti. Ka bishaan gaara keessaa cabsee fidee ifaa gaara keessaa cabsee fidee daandii fidee poolii dila kana dhaabee waan agartu kana dalagee mootummaan manatti nu fida. Sarraatanyaa dila kana wattaaddara dila kana biiroo dila kana kiraa kafalaa jira. Mootummaa jechuun nuyi bira dhaabbatu qabna mootummaa kiyyas anamarra guddina mootummaa kiyya akka Oromiyaatii fi an mangistiin Itoophiyaa keessaa beeku abiyyi qofa kan hin dhaqee marate. Ammallee abiyyi abbaan fedha abiyyiin sossoosu beeke. Walaa abiyyi walaa shimalis nama tokko sossoosu hin ta'u. Maaliif nuti khayrii guddaa kana rabbi nu kenna halkanii guyyaa rabbi kadhannaaf. Siigalee kanaaf iyyuu mootummaa faanas dhaabbanne ulamaa istinas dhaabbanne dhaloota amma jiruuf barnoota dabarsuudhaaf ka abbootiin keenya dhiisee irraa deeme kan nuti ani irraa boru galuu hin danda'a. Waan kana dirijititti garagalchee hojiin kun akka adda muramne akka namoonni arana jira jirus boru dalagatee ifis gargaaree maatiifas gargaaree rakkataa biras akka gargaaru biyyas jijjiiree akka if jijjiiruuf kan irratti hin dalagaa. Akka timirti beetitti noonnoo gafarsatti nama 450 buukii banee gaafa ayyaana ijoollee dhimma dubartootaatti hojii ta'uudhaaf Sinqee baankii fi Gadaa baankii wajjin timirti beetii kanas kun eebbisuudhaan raashina waan adda addaa waan nyaataa waan qusaaqusaa galchuudhaan bulchiinsinis beekaa bakka kana rabbiitu naa kenne. Kan ammoo dirijititti garaagara galee silaa uummanni dhan gargaaru kun hundi hojii qabsiise namuu saantima tokko nu gargaaree jechuudha. Daa'ima umrii isaanii anama guyyaa 27 intala xiyyaaf buukii bane buukii 4 qabdi nuun fidi deem buukii boorsaa fidi nuuniti. Amma edeenuma dhalattee dhiiga wajjin haa kennite mootummaan dhimma dubartiitii fi poolisii fi manni murtii farramanii naa kennan. Hundinuu bakka dhiise waan nama gaddisiisu aksiyoona illee kajoollee xiqqoodhaa mootummaan dhadha geesse umrii isaanii ji'a tokkotti
aksiyoonan daa'immanii jennee bannee akkaawuntii cufaa ta'e irratti gaafa umriin isaanii amma 18 ka'e saniiniif qaraasanii yuunivarsiitii qabatanii susiidhaan waan adda addaatiin gabra sadoomii ta'uun ammallee xiqimiin attaallalamanii mootummaa jeequuf biyya balleessurra abdii biyyaa akka nuu tahan taarika nuti abbootiin keenya irra dabre bakka bakka akka nuu bu'an daa'ima irratti illee waan akkanaa kana yaada qabaa. Dhimma dubartii wajjin illee haasaween jira. Amma nuun buukni afur kabitameef kabanameef ishii dhalattee guyyaa 27ti. Dura dursoo sinqeetu banameef. Sinqeetti aansee gadaadha. Gadatti aansee nigdi baankii. Nigdi baankitti aansee abisiiniyaadha. Buukni afranuu isiniif dhiyaataa jechuu ilaaltan. Daa'ima haga ammaatitti isin jirtan meeqa? Wallaahi isaaban qabu. Ka biyya Faransaay jiru hundaa jira. Jabuutii keessatti warri nan guddise. Warra Affaar warra Somaalee. Inuma jeneraal tokko achitti jeneraal Gold jedhama asitti islaamessinee Hussein baasnee fi haati isaa Ameerikaawii abbaan isaa Faransaawii jeneraala intala an guddise jummatii jaaniin kan itti kenneetu jira. Hedduun qaba. Antonio Press as keessa dalagullee biiroon isaa wanni Kaasaanchis mana kana finnee ture gaffiti boo footoo ka Antonio Press wajji kakaane. Sharaa san booda qorqoorti deebisee asitti galcha akkanuma Antonio Press illee sharuma san keessa hojiin teenye magaala jaambareechinee nama Alnaziir jedhaniitu na bira fide ka isaan wajji dalage የተባበሩት መንግስታት እና rabbumaan na bira fide isallee in dhufa mangistiin addunyaa kanallee gana dhufa kunuu dhufee nu laale keenya dhufee maa nu laalere isallee yaada kiyya baay'ee deeggaree zalagaatu itti biisiidhaan ta'a kunooti laala. Antonio Press jechuun የተባበሩት መንግስታት ከብየ kana ajaju isa kana እና waan baay'ee irratti dalagaa dabtara irratti dalagaa iskiriiptoo irratti dalagaa boorsaa kalfana irratti dalagaa nama guddaa ka ijoollee qasilii karameellallee inni nafu waan hunda irratti kana rabbiitu naa kenne bakka eeyyumtinuu warri dalagaa kana hin dalagin in beeytan anarra beeytan waan dalagaa jiran yoo asitti as koranii amma akka Raayyaa fa'aa ilma kiyyaa Yaasiin Nuuruun ilma kiyyaa an dalagaa dila kana rabbiitu naa kenne hoo dhufanii immaamma maal si feessa jaanii dookumentiin waan hin qabus moobaayiliin dookumentii waan ragaa jira miti ragaa malee hin ta'u bara fakkeessuun hin ta'u rabbitti waan fakkeessaa dhufanii akka amantatti ummanni ulamaa'otis na bira dhaabbatanii abbaan qabeenyanis yoo na bira dhaabbatanii masgiida quraana hin qabnee jira ka quraana tokko namni sadii qara'u ka kitaaba hin qabne akkana boonii ulamaa hin du'aa godhan hundaayyuu maqaa isaanii adiraashaa isaanii harkaan qaba. Haa odeeffatan isinillee isiniif hin kenna adiraashaa isaanii katabamee lafa jiraan maayyii miidhaa maaf nu laalle hojiin kun itti fufu qaba. Hiyyummaa dhabamsiisuuf itti fufu qabna. Namni yoo hiyyummaan sani poolitikaafis maqaafis rabbi birattis nuun lola rabbiin. Ulaa cufannee yoo nyaanne rabbiin nuun lola. Amaanaadha. Wal masaakiina wal fuqaraa wal yataaman jenne kana akka gaarti itti lagu qabna dirijjititti jijjiiree hojiin kuyya kun itti dhufee daa'imman Oromiyaa keessa darbame hunda guurradhee jechuu guddifadhee warra boru biyyaaf ta'u kadiiniif ta'u horatuun fedha. Akka keessan kana kanaa ta'aniin fedha. Mee piliis yoo dhageessan warri biyya kanaa warri rabbi qabeenya isinii kenne boru itti gaafatamanii eegaa itti hisaabamanii ana bira arra namni tokko yoo namni tokko arra biliyeena 100 qabaate sangaa 1,000 qalajee nama kennuuf hin qabu. Haadha addunyaa kana keessa barbaadan abbaan fedhayyuu akka uummamunaa Oromtitti addee kingimunaa rabbiin hin uumne kana ifaarsuuf hin jiru rabbiitu ragaa naa baha. Ragaa namaan barbaadu. Abiyyillee ilmi kee dhufee na laaluu qaba. Shimallisillee ilmi kee dhufuu qaba. Adaanach Abeebee intalti kee dhufuu qabdan dadhabdu. Saala Zawud Warqinash hojii baay'een Jabuutitti wajjin dalage. Viens avec moi. Je t'aime, je t'adore. Viens avec moi. Ayyee wanni dhaamta yoo jiraate akka addaasitti dhumarra dhaamsa yoo qabaate. Buna jala ta'anii dhugaa nama hamatuun dhabamuu qaba. Wal jibbansi dhabamuu qaba. Anuma qofti haa jiraadhu waan ijoollee dhabamuu qaba. Mataa kiyyaaf qofa jiraadhu jee rabbi na dhuumne. Ka mataa isaaf jiraaturra namicha hiyyeessaaf jiraatutu kiyya jee. Namni mataa isaatiif jiraatu dayyuus abidal butuun abidushaa wajee rabbiinuu kalaama kanaan isaan arrabsee jira. Ulamaa'onni warri beeku ilmaan kiyya kakka Yaasiin Nuuruu kakka Raayyaa Abbaa Mancaa ummanni gurguddaa naa himanii. Mataa keetiif jiraatu timira fi tokko wal qooddadhaa jee. Namni hundinuu uffataanis nyaatanis timirti daa'ima tokko yoo fudhate daa'ima mootummaa kana ka abbaan darbamee lafa argame kana haati isaanii abbaan isaanii nuyi fudhannee yoo guddifanne yoo qaraasifannee ilmoo keenya olitti guddifnee bakkaan geenye
waan gaarii natti fakkaatan akka kootitti sii galee hundaayyuu mootummaan waan baay'eedhaan cinqamaa jirti. Waan mootummaan nu gootu namni gadi ilaalle daandiin kun akkanatti bilaash hin barenne gaara cabsee takkatti nu bareeche sabsabas bahuu qaban. Limaatinis mootummaa afaan dhaabbatu qaban maaliif aadamuu abbaa rabbiinuu gaafa aadamuu malee salaam paarlamaatti malaayikaa walitti qabeeti aadam kaja'amu gabricha kiyyan uumuu fedhaa jee paarlamaadhaan malaayikaa fi ka waan fedhe mataa isaatiin godhuu danda'u sii galee kanaaf iyyuu sabsabaa bahuudhaan araddaa bakka teessu limaatii giriin eeriyaa limaatii godhuudhaan harka qalleeyyii fuudhanii dirijiitii isaanii hor dirijiitii qabu dirijiitiitti naquudhaan waxaatii qaraates kan qara'inis kalafni isaanii waan adda addaatiin irraa fudhamee baadiyyaa buqqa'ee dhufes sii galee hujii qabsiifnee hujiirra oolchinee yoon qaraasifne biyya kana boru gabra sadoomi faranjiin nu harkaa fudhatti. Arra hujii kanatti fufuu qabna. Wal gargaaruu qabna. Wal bira dhaabbatu qabna. Maal godha namoonni kafana meefa kafana san fidi keessumaan fidi kafana. Kafanaan keessaa galla. Silxaanas qabaadhu biliyeena kaatirees qabaadhu dirijitis faafiris qabaadhu. Waan nuti addunyaa kanarraan itti gallu kafana tokkicha. Fi hujii har'a hojjatte. Waan san qabatee wajjin hin du'u. Beekta miti qabrii wajjin seenu. Gizee inni biraa du'e maatiin isaa nyaateef kabraa nyaate rabbi tokkichaatu beeka. Kanaaf iyyuu nuti wanni addunyaa kanarraa ittiin gallu kana. Asirraa kaa'e. Kafana kana. በነጭ ጨርቅ ነው የምንሄደው። ይሄን ነው ይዘን የምንሄደው። ቀቤኛ ጉዳ ቀብድ ብይ ከኛ ኒማ ጉዳ ቀባ ከኛተሜን ዱምኔ የሆኑት ወልቲ ገራጀ ባኔ ሁላ ጩፈኔ ኛኔ ወሊን ገርጋሬ ረቢለን ሎሊሳኑት ቡአ ጀቹዳ ኑቲ ኤበን ሲን ገርጋራ ኢሲን ያደንስ ቀቤኛንስ ሞራልንስ ኑ ገርጋሩ ቀብተን አኔ አመዮን ቦሩ አረከ ሳዱ ድርጅት ትጅሬ አጭ ፉፌ ነሞተን አርካ ቀቡ ከነ ሁጅረ ኦልቼ ዳኢመን ከየ ጉድፈዴ ጉረጀ ኦሮሚያ ከሳን በካን ገሄ deemuun fedha malee akkanumatti osoo waan keeriin teleene du'uun fedha wallaahi harrummaadha ulaacu fedhee maa nyaadha ani foon kiiloo sadii guyyaatti liqeeffadha isiniin geessa miidiyaa amma qabii kunuunsi lafee moonan kadhadha lafee irraa duguugan kadhadhee maraqa naa mi'eessa baqa rasuulli rabbiitu rakkatee jira alayhi salaam nabiyya laayyuubuu alayhi rakkatee jira biyyi keenya addunyaa qabeenya hin qaban beekumsa hin qaban immoo namni gajje'ee if gad gajjennee kanu jala laalu qabna. Har'a makiinan fiidee fooqii ijaarrate maal sii godha? Wattaatiin akkanaa kun beelaa jira. Horaa jira. Ilmaan isaan horan biyya kanaaf abdii boruuti. Gaaddisa boruuti. Utubaadha. Akkanuma akkasii miti. Kabaja guddaa isinii kennina. Egaa akkuma beekamu yaanni guyyaa irraa akka aanaa keenyaatti aanaa beerooti. Kutaa magaalaa Malkaa naannoo aanaa beeroo keessatti adeemunaa kana dhuguman isiniin jedhaane dubartii jaalatamtuudha. Dubartii quuqama sabaa qabdu. Dubartii amantaan adda nama hin qoonne sabaan adda hin qoonne ilaalcha tokkummaadhaan kan nama gargaartudha jechaadha. Sabira dhiisaa ta'e hirmaannaa nageenya irratti iddoo guddaa nama kennuudha. Dhiira caalaa nama iddoo guddaa kennuudha jechaadha. Waltajjii adda addaa irratti waajjira poolisiillee nama ba'anii too ijaaranii too namaaf kennan jechaadha. Teessoo adda addaa hojjetanii kompiitara bitanii waan adda addaa godhaniiti baay'ee waajjira keenya kana deeggaraa turan jechuudha. Karaa biraatiin karaa amantaas amma gaafa nuti rakkannillee ijoollee goodaatti gatamtallee gaafa rakkanne adeemunaa gaafanna isaanittidha kan kenninu. Kuni saba amantaan adda hin qooddu lammiin adda hin qooddu ati musliimiin jettu pirootestaantiin jettu ortodoksiidhaan jettu ijoollee kamiyyuu dura dhaabatteetoo nama gargaarudha jechaadha. Dubartii akkasii kana immoo akkuma miidiyaatti beekamtii argatanii totoo qaamni biraallee saappoortii isaan godhanii yaada kooti saduu sana ibsuun barbaadani. Kanaaf namni keenya akka Oromoon wal gargaaru waadaa waliin gargaaru namni keenya ishiin garuu gizee hundumaa nu cinaa dhaabatti nama cinaa dhaabatti namoota dubartii akkasillee akka keessanii dubartii namni hin darbaa dubartii akka keessanii kanallee nu horaa. Kan jenneetidha nuti jajjabeessinuudha hin danda'a. Yeroo isaanii hin qusatanii wanni godhanii hojiidhaaf irra caalaa namaafidha kan iddoo kennanii baay'ee nama rakkate wajjin hiyyeessa wajjin dubartiidhaan jedhanii hundumaa nama gargaaruudhaaf yeroo isaanii qusaasan. An biraa dhiisiiti namni keenyarra
qaama biraan waan biraan hojjedhe jedha malee ishiin huccuu ishii gurgurteeti hiyyeessaaf nama kennudha. Nama ijoollee cinaa dhaabatudha. Saba Guraageetiin jettu, Tigireedhaan jettu, Amaaraan jettu, Oromoodhaan jettu hundasaa ilaalcha tokkoon ilaalcha gaarummaa, ilaalcha uummatummaa nama qabudha jechaadha. Ilaalcha biyyoolessaa nama qabu sadhu sana kaasuun barbaada. Kanaaf kanuma kan jedhu gara fuula duraatitti illee ani yoo bichaa yoo danda'ame akkuma mootummaatti miidiyaan kun keessaa amma alaatti shibikeetoo dhaabatee hiyyeessa rakkate illee ijoollee rakkate kanallee mootummaa akka mootummaatti waan nu gargaaraa jirtuuf otoo gargaarsi karma ishillee cinaa dhaabatee karaa harka ishiitiin namni hiyyeessumti kunillee gaafa nuti dhabnu ofii keenya nuti akka keenyatti waan dhabnu adeemuu naan dubartoonni dhimmi daa'immaniif dubartoota inni bulchiifni aanaa kutaan adda addaa ishumattidha kan gaafanneetoo ishiin hin didduu hiyyeessanuuf nama guddisu jechuudha. Kanuma. Karaa nageenyaatiin wal qabateen wanti isin jettan yoo jiraate karaa biroo keessatti. Egaa biyyi tokko namni kamiyyuu ko bahee galuu kan danda'u nageenyi jiraatudha. Jireenya dhala namaa keessaa inni guddaan inni iddoo guddaa qabu yoo nageenyi jiraatudha. Nageenyi yoo hin jiraanne barnoon hin jiraatu, baanii galuun hin jiraatu, daldalachuun hin jiraatu. Bakka kanaaf inni guddaan dhala namaatiif inni hangafni nageenya. Isaan immoo ta'u namni ko barate yuunivarsiitii iddoo adda addaas illee ga'ee ta'u kan waan tokko inni hin jenne jira. Garuu isaanii isa caalarra warra hubannoo seeraa inni qabu caala ilaalcha hospitaalii yookaan ilaalcha gaarummaa dubartii qabdu dubartii jabdu waltajjii gurguddaa irratti eenyuma caala cabsitee ta'uu nageenyi jiraachuu baatanii fooqii ijaaruurra waan tokko hojjechuurra cinaa dhaabannee ta'uu nageenya keenya haa mirkaneeffannu biyyi keenya nagaa haa taatudha. Ilaalcha biyyoolessaa qabaachuu qabna jedhaniiti baay'ee nama tattaaffii godhanidha. Biyya keenya kanaafis immoo mootummaa keenyaafillee nama kadhatudha isaan. Nama mootummaa keenya cinaa dhaaban mootummaa keenya cinaa dhaabachuu baanne nageenyi biyya keenya illee boora'uu danda'a. Kanaaf imaammata mootummaan baase tarsiima mootummaan baase sadarkaadhaan cinaa dhaabannee turuuti. Mootummaa jechaan uummata jechaadha nu jechaadha. Kan bifa akkasiitiin jedhanii nama uummata illee amansiisan jechaadha nu caalaa. Kanaaf dubartii jabduu haadha nageenya salaam ambaasaaddar nachi isa jedhu sana ibsuun barbaada. Kana bichaa miti. Egaa gaariidha. Ani wanti inni amsana barbaadu namni hin darbaa namni immoo nama bakka buusa. Dubartii akkashii nama jabduu nama biyya ishii jaalatu nama hiyyeessa jaalatu nama addaan hin baafne hiyyeessa dhaabatee ta'u biila baasu daara baasu sarakkate daara baasu. Kan akkashii kana akka uummattus ishii yaada jedhu darba kan biraa kan birattis misoomaan illee ol qabatee misoomaanis ol qabatee too naannoo ofii naannoo isaanii irratti waan magaala keenya illee ol qabatee too qulqullina eeggata qulqullina illee dubartoonni iddoo ta'an itti hojjechuurra mootummaa komachuurra nus immoo ashaaraa keenya kaa'uu qabnaadha. Wal komachoo toon taane mootummaa komachoo toon taane nus gahee nurraa taphachuu qabna kan jedhaniif akkasii ilaalcha akkashii nama qabu. Otoo ishiirraa barumsa argatee namni biraasa jedhu sun dhaamsa hin qaba. Egaa baay'ee gaariidha. Nuti duratti akkuma beekamu yaa Abbabachi Goobanaati kan dubartiin jabduu Oromoo. Nuti immoo amma akka keenyatti bakka bu'aa ishii tennan iddoo ishii bakka nuu buutedha. Abbabachi Goobanaa ishii lammataadhaan jedhaan ishii kanaan dubartiin kun harka qallummaa ishiitii fi deeggarsa dhabuma ishiitiin malee baay'ee nama ishii caaltudha. Iddoo guddaa kennaaf jechaadha akka naannoo Burraayyuu kanattis har'a otoo hin taane badhaasa illee kennaafii turan. Poolisoonni darban waraqaa ragaa nageenya cinaa dhaabachuu ishiitiif hiyyeessa cinaa dhaabachuu ishiitiif waraqaa ragaa nullee akkasitti dhamma kan qopheessaaf jirru jechaadha. Kanaaf dubartiin kun dubartii jabduu Oromoo nama Oromoodhaaf dhaabate nama ilaalcha uummatummaa qabu nama rakkataa gargaarudha isa jedhu sana kaasuun barbaade. Kanaaf ani ammas taanaan isinimtu keessumattuu dhuftanii miidiyaan akkatti namoota akkanaa barbaaddanii bira ga'uu keessaniif ulfina guddaatu isiniif mala kabaja guddaan isiniif mala isa jedhu sana kan barbaada. Kanaaf namoota akkasiillee keessa deddeemtanii ta'u har'a namni komachuurra namni yoo jajjabeessan saba kanallee jajjabeessa sadhu sana kaasan barbaada. Isaan amma huccuu isaanii gurguraniitidha kan hiyyeessa cinaa dhaabbatan. Kun barumsa nama beeku barumsa.
እና hojii isaanii waaqayyo isin kennaa fi rabbis isaan gargaara nus rabbi nu gargaara nama akkasii nama nu baasu nu haa godhu waaqni sanaanii fixeera ulfaadhaan isiniin jedha. Kuni kan harka qalleeyyii ittiin nyaachisnu gaafa sangaa qabaadhees gaafa waatiyyoo qabaadhees gaafa ruuza qabaadhees gaafa re'ee shaniif jaabitus kanattan bilcheessee ittiin nyaachisa. Kuni distiidha, kuni tiriidha, kuni distii gurguddaa lameen kuni sangaa tokkolti fuudha. Kaolii san ruuzatti affeellaa. Tiriidee kun akkanaa kana toora firii 40 qabnaa. Kootu gamanas. Kun immoo kan re'ee tokko tokko bilcheessuu distiin gamanaan jira kootu. Saanaas gorgaaddaa san harkitee firii 20 qabnaa. Kun hundi ka hawaasatti nyaachifnu harka qalleeyyii yatiima amatatti hoggu sadi warra fooniif dharraa qabu amatatti hoggu sadi nyaachisa kana. Kanas maasrajaadhaan hin qaba dookumentii isaan qaba. Dhibdee firraa tiisuuf waan akka kiristooloodii waan akka kaansaraa akka gaastirikii dadhabbii qurxumaatii dufka waan ja'amu immaammaan umrii ishee amma namni an haadha ta'uuf addunyaa kanarra hin jiru akkoo kan ta'uuf illee hin jiru. Umriin kiyya guddaadha. Waan akkanaas rabbiin mooyanaa kanneen jira waan qammamamee jiru wakka waxii nyaatamu kan dhugamu kun hundi wanni agartan kuni akkana fakkaata gaa ilmaan koo. Kan namoota adda addaatiif kan namu gizee namni kan harka qallee guyyaa nama 80 ol qabna kana. Kana mootummaanis beekti dhimmi dubartiis beeka dhimmi ijoollees beeka. Bulchiinsa fi nageenyinis beeka. Guyyaa ijoollee yuunivarsiitiis qabna. كانت وجنة بتأم دسيلالني والله بتأم أستسيتني نجار ميور لبتشاي ملفاتها متكما بتأم دسالين نا عند سو يتهرب سو معاملات مالت بتأم تلك نجار مالت هولي تجر مدفونة لا هولي ميستو بسام دمو دمياني أقويات ندسات بسام دمو يا أنا كاوقات بزوم جزية مارد رمضان لا ينمت أوت كاوقات قلنا من ما عندك أنا سكفتاني أتاك وان أركتين كابدوان كوان أركترا وان نمني في ديت كان رانو تني كانت نمني نماس في ديت اللي تكانو زاسفرا كنا كيسان جو ما تمسيتي تاقلت أما دين قد ديمتي ما في مكينها لما دابو كارت تفيت ما كورونا أما سنا قرتان كنا فرولكيت أما سنا قرتان كنا يسيف في ديم باجاجي شفتنو قوانا أرجنتا كنا كيسا جرو شفتنو ربي سياقر قارو جاني مالي هودو غرشي كورنان كنا هودو ديدمان كنا جاني يوغا أمغا أبيجي كيني برغي دبينتوني غرغار سار كتي المو مسكيناني كنتي ني نياچست دايفاس ني نياچست أنس غاجارسا سكرك أبون نرجر كالسري رجس مچا متا دكو سني في اسقفيا وان براتي إلما غاسينو نياچست ربي أكنوف كان أبي شفاف ربي أكنو نوتيس ربني أصدفني ربي نوها كن إسس ربي نوها جراتي سور ميسينو هاد إيره إسوغا بعد رمضاناتي بعدي كيري تدلعن إسي كنو كيري همارتة جرتي أجري همارتة جرتي نوتي ماله نوتي تو وجيسي نوتي تو رابلة سجر إسين دلعة شو جرتي أما اللي ربي تعيدوف أما اللي ربي تعيدوف أمان تين أدانين كونه نما كنتي كالي سولو ما كيسا قوتك كنتي kan nyaata biddeena goggogaa fedhu biddeena goggogaa daabboo kan duqeetii fedhu duqeetii kan makoroonii fedhu makoroonii kan ruuzii fedhu ruuzii kan iteef gaggeessiti kun akkuma irraa agartan kanatti kan nu jirteef mangistiin nama isaa warra akka keenyaa warra kun ajaarsin dhukkubsatee mana ciisu warra immoo dhukkubsatee mana irraa ciisu akka keessa deemee nu laalu feena isi cinaa dhaabbatee akka keessa deemee nu laalu feena kan dhagaa cabsee nyaatu qofti osoo hin tahin anamma humna kanaan inni biddatti gubadheetiin abbaa warraa kaadda sireerra ciisu jira sukkara qaba manni narraa jige meedaa keessaan jira warra kana mangisni akka nu cinaa dhaabbatu feena nuti mootummaa gati warri qabeenya abbaan qabeenyaanis akka nu cinaa dhaabbatu kana feena isiis akka deeggaranii si cinaa dhaabbatanii akka nu laalan akka mooraanii kannaniif yoo mooraanii harkatti baraata kan daleeyda akka mooraanii kannaniif feena ولين نقابدمي أكاسي ولين نقابدتش إنا هذا حبتان مرقتي هذا حبتان أورمو كيسات كم كان نوع أجرّي إسي أجرّي أمّالة إسي إنا هانو حبتاني كنان دام سدام مدان أكولي غلاتي تواني يتنزرا أكولي غلاتي تواني دام تيو جرات أكولي غلاتي كانوا تيور مركنا كانوا لالم بربان ماني نراجي جالا جرّا لكوسات هاركا كمنا mana demani أكانوا لارم بربان سانو نتي ركونتين ركو بران كم
Anirree yeroodhuma kanaafan hirmaadhe yeroo biraa hirmaadhe hin beeku ammaaf garuu waan gaarii gochaa jiru nama wal caalchisaan jiranii musliima kiristaana jechaan jiranii hundumaaf kennamaa jira deeggarsi kuni amma nuti ilaalletti gaa hundumaaf kennaa jiru ana amantiin koo pheenxeedha kun baay'ee namatti tolaa dhugaadha waaqayyo isaan haa eebbisuuti dhugaadha amantiidhaan wanti qoodame tokko hin jiru hundumatu fudhachaa jira kun immoo wanti inni ibsu jaalala tokkummaadha. Kanan jedhee yaada kana eega amma baay'een isaanii qabeenya kan qabanii jiru qabeenya qabaachuun qofti hiikan qabu qabeenya qabaattee hijji kee yoo banamuu baate waa arguu hin dandeessu qabeenya qabaattee garuu osoo qabeenyaan qabaatiin yaada yoo qabaatte yaadan nama deeggartuu ni dandeessa akkasuma dhaamsina ni qabu warreen qabeenya qabaatanii qabeenya isaaniis namoota gargaaruu hin dandeenye ati biyya lafaa kanarra gaafa jiraatu waaqayyoon bira homaa fudhattee dhabdu hojii keessa gaarummaa sana malee jechuudha kanaafuu warri qabeenya qaban warra dadhaboota warra daa'ima harka qaban warra qaama hir'uu gargaaruu akka isaan danda'an akka isaaniif birmatanii kanan isaaniif dhaamsa qaba ከልጆቼ ተርፎ ለራሴ እያለበሱ እኔን ብቻ ደግሞ አይደለም ይረዱ ከ2000 በላይ ነው ህዝብማ አሁን ስመጣ ሁሌ ነው እንደዚህ ይዞ የሚወጣ ማለት ነው እና ሁሉም ሀብታም አለ እዚህ ሰፈር ማለት ነው ሁሉም ቦታ አንኳክቻ ያለው ግን ሳንኳካ ማለት ነው እስቲ ጫማዋን ይዋት የኔ ቢጤ ትሆናለች ማዘርጋ አሁን ሳንኳካ ልብስ አለ ወይ ብዬ ነበር ሲያኳካ ምን ልብስ ሲሉኝ አይ ልብስ አጠባ የቲም ልጅ ስለያዝኩ ልብስ አጥቤ ነው የቤት ክራይ የሚከፍልልኝ የለም በጉልበቴ ልሰራ ነው እንጂ ለለመና አይደለም አንኳኳ እና ልብስ አጥቤ ልጆቼ ላሳድግ የሰው ፊት ላይገርፈኝ መስጊዴጄ ላልቆም ልጆቼን በሰው ፊት ላላቆማቸው በጉልበቴ ነው ነይ ግቢ ያሉ ገባ የዛን ቀን የገባው ቀን አላህ ይስጣቸው 500 ብር ልጅ ሰጥቶኝ ለልጆቼ እንደዚህ እንጀራ ሰጥቶኝ ልብስ አላቸው ያሉኝ ወዲያው ማለት የላቸው ከዛም ሰጥቶኝ እንደዚህ ማንድ ፌስታል ጠቅጥቆ ማለት እና የቤት ክራይስ እንዴት ነው የምትከፍሊ እንደዚህ ልብስ አጥበሽ በየቀኑ እንዴት ሳግኝተሽ ነው ዛሬ ባጠብኩ ወይ ዞሮ በ15 በ2 ወር ነው ማጥብ እና እንደዚህ አርገና እና እንዴት ነው ምን ስንት ነው የምትከፍሊ 2006 ይሁን ይችልሻለሁ ለምን እነሱም እንደሚረዱ መንግስትም ሀብታምም እነሱን ቢረድ ምን ችግር አለ ለምን እነሱን በጣም ነው እየተጎዱ ያሉ እዚች ጋር ማለት እዚህ ሰፈር ሁሉም ሀብታም አለ ለምን ሁሉም ቦታ አይቻለሁ ሁሉም ቦታ ገብቼ አይቻለሁ ከነሱ በላይ ደግሞ እትም ለምን ነገ ላሄራይ ነው ወይ ለነሱ አዝኜ ሳይሆን ማለት ነው ለነገ ላሄራይ ነው ለምን ያረጉልኝ ነገር አልደብቃቸው የታክሲ ደግሞ ያጣው ቀን እነሱ ጋር ነው ማንኳክቼ ዛሬ እኮ አልወሰድኳቸውም ልጆቼ ቀን በቀን ልመጣ ፈራዋቸው የታክሲ የለኝም 400 500 መዞ ነው የሚሰጡኝ ግን ያ ሳልጨርስ ራሱ ደውሎ ልጆቹ ትምህርት ቤት ሄዱ ወይ ፈቲያ ካልሄዱ ነይ የታክሲ ሰጥሻለሁ ልጆቹ ትምህርት እንዳያልፋቸው ቁርአንስ ይቀራሉ ወይ የቁርአን እንዴት ነው የምታረግ እኔ ነኝ መከፍል እኔ ከፍልልሻለሁ እንዳትከፍሊ ለምን እነሱም ደግሞ መንግስትም ሀብታምም እነሱን ማገዝ ግድ ይላል ለምን ከ2000 በላይ ነው እዚህ የሚረዱ ማለት ነው ሁሉም ተመግቦ ነው የሚወጣ ለምን እዚህ ሰፈርስ ያለው እነሱም ቢረድ ምን ችግር አለ መንግስትም እነሱን ቢያገዝ ምን ችግር አለ ለምን እናታችን እስከሆኑ ድረስ በጣም ነው እየተጎዱ ነው ያለው ለምን 5 ወሬ ነው እዚህ ከመጣው ማለት ከ5 ወሬ ያየሁት እኔ ራሴ ነኝ ማቀው ካላህ ጋር ማለት ለምን ሁሉም ቦታ አንኳክቻለሁ ሊሪስቴትም ዳስቦራም ሰፈር ሁሉም ቦታ አንኳክቻለሁ ግን ከነሱ ጋር ከተጨመርኩ በኋላ ወላሂ ተማላንኳካ ያለኝ ቀን ዛሬ ካጠብኩ ማዘርዬ ነዛሬ አልመጣም አለኝ እያለኝ ምናልባት ለሌሎቹ ስጧቸው ለምን እያለኝ ደግሞ ተርፊጄክ ደግሞ ከገባው ለኔም ደግሞ ጥሩ አይደለም ጥሩና ለምን እነሱን ካገኘው በኋላ አልহামዱሊላህ ካላህ ጋር የቤት ክራይም አልቸገረኝም የቤት ክራይም አሳልፎብኛ ያቁም የልጆቼም የቁርአን ቤት አሳልፎብኛ ያቁም እንደገና ከቤት ክራዩ ከልጆቼ ደሞዝ አልፎ የቤት ክራይ ከፍሉልኛል የታክሲያቸው ይችላል ማንንም የለም አንድ አላህ እንጂ ማንንም የላቸውም ለምን እነሱም ደግሞ እንደዚህ ሀያታቸው እስካለ ድረስ መንግስትም ሀብታሙም እነሱን ማገዝ ግድ ይላቸዋል እዚህ ሰፈር እነሱ ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ያሉ ሁሉም ሀብታም አለ ነገርኩህ እኮ ግን ሳንኳኳ ጫማዬ ነው የምታይ እስቲ እኔ ቢጤ ከሆነች ምናልባት ማነሽ ብሎኛል እንጂ እኔ ቢጤ አላሉኝም ማዘር ማለት ነው አሁን ለምን ሁሉም ቦታ አሁን ልብስም ሳጥብ እነሱን ብታግዙስ ለምን
ያው እነሱ እንደዚህ እያገዙኝ ነው። ለምን ይዤው እየሄድኩት ራሱ አሳያቸዋለሁ። ያው ከማዘሩ ሚጋ ነው ያወጣሁት። ወላሂ ትላንትም እንደዚህ ይዤ ሄድኩ። ብዙዎቹ አገኙኝ እዚች ጋር ማለት ነው። ከየት ነው የመጣሽ? ሶስቱም ልጆች ይዣቸው መጣ ኡሚጋ። ያው እናንተም እነሱም እንደዚህ እንደሚረዱ እነሱንም አግዙ። ለኔ ሳይሆን አንኳኩታችሁ ኡሚ እስቲ ምን እናግዛችሁ በሉ። አይ ችግር የለም እሺ አላህ ይስጥልኝ ይሄ ማለትሽ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ብሎ አለፉ። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሚን 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 ሀገራችን አማን አሚን ሀገራችን ሰላም አሚን አላህ አሚን ያ ረቢ አሚን አላህ እርሶም ያቆሙት አሚን ካደሚያ እኛን እየካደሙ ነው አላህ ያቆየውት አሚን ያ አላህ ያ ረቢ አሚን ሀገራችን አማን ያላህ ያርገው አሚን ያ አላህ አሚን ያጣ ያገኝ አሚን ራበው ይብላ አሚን ሰማው ይጠጣ አሚን ያ አላህ አሚን ያ ረቢ አሚን እኛም ታጃጅ አላህ ያርገን አሚን ያ አላህ አሚን የሚሰጥጆት አይጠር ያረቀኝ አሚን ያ ረህማን ረሂም ያ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን اللهم صل وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على رسول الله አገራችን ሰላም አላህ ያርገው አገራችን ሰላም አላህ ያርገው ያ ረብ አርሐም الراحمين እኛ ደኢፎች ነን ወንጀለኞች ነን መንግስትን የሚያስቸግር ያ አላህ አደብ አላህ ይስጠው ያ ረቢ አብይ ልጄን ያ ረብ ሽመልስ አብዲሳን የመንግስት አመራር ልጆቼ ናቸው አላህ ያቆያቸው እነዚህን ጋዜጠኞች ደግሞ ዓለም አቀፍ ታሪካቸውን ከፍ አላህ ያርግልን እስቲ እጃችሁ ወደ ላይ ከፍ አላህ ያርገው አገራችን ትነሰር ከሽርክም ትውጣ ከዛሊም ትብጣ ያ አላህ ያ ረህማን ኦሮሚያ ዱሮም ኦሮሚያ ለምናትና የጀነት ለም አላህ ያርጋት እኔ እድሜን የጨረስኩት ሀና የቲም ስራት እኔንም እድሜ አላህ ያቆይ ከሞትኩም የኔ የምትቀላ ያብዛላችሁ አሁን wanti isin gochaa jirtan waan guddaa akka ta'ee fi hawaasa duraan tajaajilaa akka jirtan keessattuu guyyaatti namoota dhibbaan lakkaa'aman nyaachisaa obaasatii fi daara baasaa akka jirtan qabatamaatti isin biratti argamnee ilaalleeti kan jirru. Akka dhaamsatitti hawaasa wanti nuti dhaamnu gama isaaniitiin namoota harka qalleeyyii deeggaruu barbaadanis yoo jiraatan iddoo itti argama isaanii jalqabarraa kan isin kaasne fi bilbila isaanii isaan iddoo isaan jiraatanii fi adiraashaa isaanii yookiin iddoon isaanii eessa akka ta'e fi bilbilli isaanii meeqa akka ta'e isaanumarraa dhageenya hordoftoonni keenya warri gara isaaniitiin miskiinota yookiin harka qalleeyyii deeggaruu barbaadan yoo jiraate gara isaaniitiin bilbila isaanii dhaamaniiti bilbila keessan dhaggeeffattoota keenyaaf qooda. እሺ ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ዱረዱርሶ እስኒን ገለቶን ፈዳ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጉቱ ነን ገለቶን ፈዳ አማራ ፊ እስላም አመንቲ ፊ ጎሳን ኦሶሊን ቆነት ያ ኢልማንክያ አሰላሙ አለይኩም እንጃ ወደ ክርስቲያኖታ ደግሞ ልጆቼ እንዴት ናችሁ? ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እኔ ኡማኮ ኪንግ ሙና ነኝ። ያው ነምኒ ነገር ጋሩ ፌተኒ አሸዋ ሜዳ አጥሚጋ አና ቤሮ ጎጢ ኡሩፈ ጪሳ ሸገር ሲቲ ከሰቲን አርከማ ቢልቢልክ የዱዋ ሰጋል ኩዳ ቶኮ ዲደሚ ሰዴተሚ ሸን ሰጋልተሚ ሰዲ ቶኮሞ ዱዋ ሰጋል ኩዳ ቶኮ አፉርተሚ አፉር ሸንተሚ ሰጋል ሶዶሚ ጃሃ ሰደፋን ኢሞ ዱዋ ሰጋል ኩዳ ቶኮ sagaltamii jaha torbaatamii sadii soddomii shanii bilbila baay'een qaba waan namoonni baay'een dhufanii rakkina natti himatanii dabalanii jecha waan kennuuf gizeen hin qabne bilbilan cufadha. Nama kuma meeqan qaba halul khairii warri jaamtan koota ilmaan koo nama kumaatama ammaliyuuna lakkaa'amuu qaba. Koota ija keessaniin harkaa miidiyaan harkee jira. Ijiraga rabbi gati ijiraga da akkasitti waan gargaarsa nu gootan hojii kee itti fufudha gorsallee isiniifin kenna akka gama keenya dhuftan insha Allah rabbuna rabbi wajjin haja addunyaa akiraa rabbi isin haa baasu. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya kabajamtoota hordoftoota Jirraa Miidiyaa Neetwoork qophii keenya har'a adde Munaa Said waliin turtii goone asumarratti kan goolabnu ta'a. Turtiin keenya har'a nuti taasisne akkuma seensaratti isiniif kaase magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Malkaa Noonnoo aanaa Biirootti kan nuti argamnu iddoo argama isaanii yookiin iddoo isaanii magaalaa Shaggar Siitii kana keessatti argamuudhaan namoota hedduu akka isaan deeggaraa jiran jalqabas isinii kaasnee turre qophiin keenya har'a asumarratti kan goolabamu ta'a. Qophicha qopheessuun si waliin turtii kan godhe ani Rabbi Raaleen Jisaati ogeessi kaameraatiif teeknishaali Boggaa Laaptaamuutii fi Daawit Tashoomaan waliin turtii godhanii waan nu faana buutaniif ulfaadhaa galatooma.